Oduu gaddisiisaa Itoophiyaa keessatti namni sadaffaan lubbuusaa dhabee jira. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Oduu gaddisiisaa Itoophiyaa keessatti namni sadaffaan lubbuusaa dhabee jira. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee dubbatanitti namni sadaffaan guyyaa har'aa kana lubbuusaa dhabee jira. Ji'a dabree gaafa guyyaa 28 irraa jalqabee yaalli olaanaan kan kennamaafii ture ta'uyyuu hanga ammaatti yaala kennaafii turreen lubbuu isaanii oolchuu hin dandeenye. Gadda guddaatu nutti dhagahama. Maatii isaaniitii fi lammiiwwan Itoophiyaa hundaaf jajjabina hawwinaa jechuudhaan gadda isaanii ibsatan. Namni sadaffaan Itoophiyaa irraa haala kanaan dabre. Namni guyyaa har'aa Itoophiyaa keessatti du'e kun maanguddoo umriin isaanii waggaa 65 yoo ta'an saalli isaanii dubartii kan armaan dura magaalaa Duukamirraa jedhamee galmaa'edha jechuudha. Amma gara biyya alaatti isin fuudhaa nu hordofaa. Haaluma amma argaa jirtan kanaan Ameerikaa USA keessatti guyyaa kaleessaa guyyaa Jummataa namni 2,000 du'uun gabaafamee jira. Walumaa galatti namni addunyaa kanarratti vaayirasii koronaadhaan qabamee miiliyoona 1.65 dhufuudhaan galmaa'ee jira. Kan du'aan addunyaa kanarraa boqotan immoo 100,000 fi 3,506 ta'uudhaan galmaa'ee jira. Itti aansuudhaan Ameerikaa keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman namoota baay'inni isaanii 4,400 fi 73 fi 93 ta'an dhukkuba kanaan qabamanii jiru. Itti aansuun kan du'aan addunyaa kanarraa boqotan immoo namoota 17,000 fi 800 fi 36 ta'an galmaa'anii jiru. Gama Ispeenitti yommuu isin dabarsu namoonni dhukkubicha kanaan saaxilaman 157 fi 22 ta'uudhaan galmaa'ee jira. Kan du'an immoo 15,000 fi 800 fi 43 ta'uudhaan galmaa'ee jira. Footoolee biroo akka itti aanutti isiniif qopheessaa nu hordofaa. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a